السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كم جمتوتاف جالسمتوني هردفتوني برسيسا روماب. الحمد لله أنا نجاكوت نجاني كي خنجر الله هن كم جارا بك جرت مرة سنجاو. دعوتهم كي فيديو أراك نكيسة إيميلي بالبلا كيسني يوم من برودا إسني ولي فايدة متراته حالا بيكو دند إسني فيها كسمة إيميلي كيسن كيسن نمني يوجراته حالا نمسني ولي إيميلي كيسن فايدة مترسن إيميلي كيسن كيسا يوكين بالبلا كيسن كيسا باسو دند إسني اسم برسيس. Egaa daawwattoota kiyyaa namni tokko yoo imeelii bilbila keessanii isin waliin fayyadamuu tirate jechuudha. Iccitii bilbila keessanii hunda beekuu ni danda'a jechuudha. Suuraalee isin bilbila irratti kaa'atan, suuraalee isin bilbila irraa qabdan waa hunda jechuudha. Akkasuma imeelii feesbuuk keessanillee akkasuma paaspoortii feesbuuk keessanillee waa hunda waan keessan jechuudha. Salphumatti namni tokko egaa imeelii bilbila keessanii jechuudha. Imeelii yeroo isin hin jiru imeelii kan feesbuukaa osoo hin taane imeelii bilbilaa jechuudha. Imeelii bilbilaa san keessa yookiin imeelii keessan namni biroodhaa yoo isin waliin fayyadamu tirate jechuudha. Salphumatti waan keessan hunda jechuudha. Iccitii keessan guutummaan guututti beekuu danda'a jechuudha. Har'aan tana yoo namni imeelii bilbila keessanii san isin waliin fayyadamu tirate haala ofirraa beekuu dandeessanii fi akkasuma yoo namni kan isin waliin fayyadamu tirate yookiin imeelii keessan keessatti nama biroodhaa yookiin bilbila nama biroodhaa argitan jechuudha. Bilbila nama biroodhaa san imeelii keessan keessa baaftanii imeelii keessan kophatti fayyadamuu itti dandeessaniin isin barsiisa. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskiraayibii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kiliikii godhaadha achi booda ool kan jettan irra kayyaddaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan irraa fayyadamu laayik godhaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan faana turaan hordofaan sinin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa imeelii bilbila keessaniidha. Namni biroodhaa yoo isin waliin fayyadamu tirate haalli beekuu dandeessan akkasuma yoo namni biroodhaa immoo isin waliin fayyadamu tirate haalli nama imeelii keessa isin waliin fayyadamu turusan ofirraa itti baasuu dandeessan jechuudha. Jimeelii keessan irra galta jechuudha. Jimeelii jechuun kunoo kana jimeelii kana bilbilli hin qabne jiru jechuudha. Bilbiluma hundarra jira jechuudha. Waan bilbila waliin uumame malee waan pilaastoorii keessa isin akka haarawatti daawuloodii gootanii miti jechuudha. Bilbilli jimeelii fi googilii hin qabne jiru. Jimeelii jechuun googilii maslaayisi amma jimeelii kanarra galtanii yeroo haala kanaan jimeelii keessan irra galtan jechuudha. As profailii keessan irra kilikni gootanii achi booda as jalatti jechuudha manage your Google account kan jedhu kilikni gootu achi booda haala kanaan baakana isin fida. Yeroo haala kanaan baakana isin fide asirratti akkuma argaa jirtan waan gargaraa isin baasa jechuudha. Asirra amma isin kan olii kanarraa wanni filachuu qabdan asirratti security kan jedhu kilikni gootu. Achi booda haala kanaan isin dhufa. Yeroo haala kanaan isin dhufe asirra gadanii buutama jechuudha. As jalatti kunoo imeelii bilbila keessanii kana namni biroodhaa yookiin bilbilli biroodhaa yoo isin waliin fayyadamu tirate bilbila keessan malee bilbilli biroodhaa yookiin namni biroodhaa yoo jiraate haala kanaan isiniif baasa jechuudha. Asirratti akkuma argaa jirtan imeelii kanarratti bilbila lamatu jira jechuudha. Maqaa bilbilallee isiniif baasa jechuudha asirratti. Bakka bilbilli sun jirullee irra gahuu ni dandeessan jechuudha. Isin galee haala kanaan yoo bilbila lama isiniif baase imeelii keessan kana namni biroodhaa isin waliin fayyadamutti jira jechuudha. Nama isin waliin fayyadamu turu san ammoo salphumatti bakka saadhaa waan hunda saadhaa yoo hubachuu barbaadan yookiin qorachuu barbaadan beekullee ni dandeessanii. Anama garuu haala itti beekuu dandeessan osoo hin taane haala yoo namni isin waliin imeelii keessan kan fayyadamu taate yookiin haala kanaan bilbila maqaa bilbila lamaa isiniif baase nama isin waliin fayyadamu turusan bilbila tokko irraa baaftanii imeelii keessan kophatti fayyadamuu dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan imeelii nama irra jiru kun galaskii itneem talaatiin yookiin A32 jechuudha. As jalatti immoo galaskii S10 pilaasiidha jechuudha. Ni gala. Kun lachuu bilbilli kiyyuma garuu isin jechuudha bilbila tokko malee yoo bilbila biroodhaa hin qabaanne maanaatu namni biroodhaa isin waliin fayyadamu ture jechuudha. Haala kanaan bilbila lama isin baasa jechuudha. Ni gala. Yoo immoo bilbiluma keessan taate rakkoo hin qabu isin matuun keessa jira jechuudha. Amma isin yoo of shakkitan jechuudha haala itti ofirraa baasuu dandeessan
bilbila sanarratti kilikni gootan yeroo tokkoo fi achi booda usaan eeggattu achi booda haala kanaan bilbila lachuu isiniif baasa jechuudha. Yeroo haala kanaan bilbila lachuu isiniif baase bilbilli inni oliidha. Bilbiluma amma ittiin ilaalaa jirtanidha. Rakkoo hin qabu jechuudha. Bilbila amma baasuu qabdan bilbila isa jalaati jechuudha. Isatti yaa ni gala. Amma haalli itti baaftan tuqaa sadeen irratti kilikni gootan. Achi booda haala kanaan filannoo sadii isiniif fida. Bilbila san eessa akka jiru yookiin nama san hordofuu yoo barbaadan asirratti find phone kan jedhu kana kilik gootanii nama san hordofuu dandeessan. Bakka namni sun jiru location isaadhaa eessa akka jiru waa'ee nama sanii hordofuu dandeessan jechuudha. Yoo immoo hin barbaannu inuma keessaa baafneetuma itti dhiifnaa jettan jechuudha. Asirratti sign out kan jedhu kana kilik gootaniiti keessaa baaftan jechuudha. Nama garuu imeeliin bilbilli kiyya waan ta'eef keessaa baasuu hin barbaadu. Filannoo kana walaa kana filattaniiti kilik irra gootanii keessaa baaftanii jechuudha. Ni galee achi booda yeroo keessaa baaftan jechuudha. Keessaa baaftanii qofaa dhiisoo osoo hin taane paaspoortii imeelii keessanii san jijjiirrachuun keessan isinirraa dirqama jechuudha. Akka namni sun deebi'ee isinii waliin hin fayyadamne jechuudha. Ni galee yeroo haala kanaan keessaa baaftan jechuudha. Baaftanii qofa dhiisoo osoo hin taane paaspoortii imeelii bilbila keessanii san jijjiiruu qabdanii jechuudha. Haala kanaan biyya fuullee dandeessanii haala kanaan yoo namni isinii waliin kan fayyadamu turaa taate baasuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa akkuma asirratti isiniin jedhe namni tokko yoo imeelii bilbila keessaniidhaa isinii waliin fayyadamu turaatu ta'e jechuudha. Iccitii keessan hunda hin beeka jechuudha. Isin galee iccitii keessan hunda suuraalee bilbila keessanirra jiru, suuraalee bilbila irraa qabdan, lakkoofsa bilbila keessanirraa qabdan, paaspoortii feesbuuk keessanii, imeelii waan hunda keessan. Isin galee waan keessan guutummaan guututti beekuu danda'a jechuudha. Kana sirriitti hubadhaadha. Yeroo hunda imeelii keessan cheekii godhadhaatii haaraa nama isinitti agarsiise kana namni biroodhaa yoo isin waliin fayyadamu turaatallee keessaa baafadhaadhaan isiniin jaha. Egaa daawwattoota kiyyaa isinii gara jeesan abdii qaba. Asumaan jechuudha haalli itti paaspoortii jijjiirrachuu dandeessan jechuudha. Yoo kan hin biyyan taate asumaan isinitti agarsiisa jechuudha. Osoon viidiyoo kana danda'amne jechuudha. Asirra ol deemtaniituma jechuudha. Osuma asirraa hin baane paaspoortii jijjiirrachuudhaaf jechuudha. As jalatti kan paaspoortii kan jettu ni jirti yookiin laast cheenji kan jettu ni jirti irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan isinii dhufa. Achi booda paaspoortii imeelii keessanii isinitti guuttanii achi booda nekistii kilik gootan jechuudha. Isin galee achi booda paaspoortii haarawaa itti uummachuu dandeessanii jechuudha. Haala kanaan paaspoortii keessanillee jijjiirrachuu dandeessanii jechuudha. Yeroo nama imeelii keessan isinii waliin fayyadamu ture san imeelii keessan keessaa baaftan jechuudha. Isin galee egaa daawwattoota kiyyaa isin galee jeesan abdii qabaa. Barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa karraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gootanii maatii keenya tuntun gatinaadha. Akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer waliif godhaadhaa. Barumsa birootiin akka walitti deebinutti waan na hordoftaniif galatooma.